واو ijoollettiin kun akkam babbareedde argitanii akka isaan babbareedan maasha Allah tabaaraka rahmaan maasha Allah tabaaraka rahmaan akka isheen babbareeddu ዛሬን ምንድን ነው ያላችሁ? ተውፊቅ እንደ ሱፍ ማዬ እንደ አሳል እነዚህ ሁለታችሁ ነው አመጣላችሁ ማለት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኒ ከበጀምቶታ ጃለቱምቶታ daawwattoota koo jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii baga jiraatanii baga rabbiin isaa kan isin geessiseef warri viidiyoon isin bira ga'e laayik sheer gochuutiin sabskiraayib gochuutiin nu jajjabeessaa isiniin jenna. Nutillee akka guddannu warri fooloo guddaallee nu tuffattanii nu ilaaltanii nu biraan darbiinaa ol kaf nu godhaa akkuma ofii keessan ol kaf jettanii laayik nu godhaa nu guddisaa isiniin jenna. Warri dhugaa rabbii dubbachuuf galatooma hundi keessanuu isiniin jedha. Maashaallah rabbi isinirraa haa jaallatu. Walaa guddisnu wal biraan darbiinaa wal tuffatinaa. Yoo argitan viidiyoon wal isin bira ga'ee laayikii godhaa komentii barreessaa bira darbaa ilmaan oromoo an ta'ee orma jalayyuu oolla kan walii haa turuutii jechuudha. Kanaafuu walaa jajjabeessinuu isiniin jedha. Bolaayini har'a maal qabattee uftee hojjettanii suufiin fagagtaa duraatti deebitee fataa zanaa jechaa jirti. Dhugaa rabbii gammachuu kana rabbiin isheerraan kutiin gammachuu rabbii ishee kenne kana dhugaa rabbii baay'ee namatti tola. Ammaddee Toofiq itti araramtee dhugaa rabbii kolfa ishee duriitti deebiteef akka gaariitti jechuudha. Har'ammoo misaa mana isheetti gaabbastee jirti Toofiqiini. Dhugaa rabbiin jaalala dhuma hin qabne jidduu keessan haa kaa'u. Warra addaan sin baasuuf ganamaa galgala xaarummoo rabbiin sinirraa haa fageessuu isiniin jedha obbolaan koo. Egaa amma gaa akkasittiin egaa dubbiin yaa Toofiq zalzalichuun bu'aan qabu wada qubna garagaluutu bareedduudha. Amma otoo gara nikaatti siixxanii haala shiriyaan cabsinaa. Haala shiriyaan cabsinaa. Diinii keessan haala shiriyaa dhugaa rabbii hin cabsinaati. Gara nikaatti deema. Gara nikaatti deema. Akkasuma miti amma viidiyoo kanan argite jedhee yaada suufii. Hin argite jedhee yaada. Gara nikaatti deemaa malee gaanni kanaan dura. Isa kanaan duraatti rabbi isin haa dhiisu. Rabbiin dhiisaadha. Isa ammaatti immoo amsa karaa baay'ee isinii darbaa jira. Garuu dhagaan jirtan gara nikaatti deema. Yoo dhugaa wal jaallattanii yoo dhugaa bultii boruuf walii yaaddanii jiraatanii gara nikaa keessanitti galaatii akka barbaadan ta'a. Maaltu isin gaafata? Wanti eenyumtu isin gaafatu hin jiru. Yeroon keessan gizeen keessan maaltu isin gaafata jettee. Amma maaltu maal taate namaan jedhu hin jiru bara. Maaltu maal taate isin hin jiru. Namni isin gaafatu hin jiru. Mirga qabdu jechuudha. Kanaafuu gara nikaatti otoo seentanii bareeddu ture inni darbeera isa ammaarraa kaasaatii jechuudha. Rabbiin immoo jaalala dhugaa isinii haa kennu. Jaalala jidduu keessan isa dhuma hin qabnetti rabbiin isinii haa kennu. Waliin horaa waliin bulaa jenna. Gara nikittiitti otoo zur jettan immoo bareeddu ture gammachuu daraanii akkasii jajjabaadha. Rabbiin kan yoomuu walitti isin naquuf addaan isin diiguu barbaadu rabbiin achitti isinirraa haa qabu. Isiniin jenne du'aa isinii goona. Akkanaan hin bareeddu maashaa Allah. Egaa amma yoomittire gaa amma inni darbeera. Amma kanaa booda dhugaa dubbachuuf dhugaa diinii keessan jaallattu yoo ta'e akka shiriyaan keessan sin ajajetti deema jechuudha. Namni diinii ofii jaallatu akka shiriyaatti badaadha. Dubartiin nikaa tokko irraa hin qabne qarmatti wajjin zalzalamuun bu'aa tokko hin qabu jechuudha. Rabbi biraallee fokkisaadha. Rabbi birattillee han shiriyaan sin hin ajanne hin hojjetina. Diinii keessanillee hin xiqqeessinaa jechuudha. Diinii keessan kabajaa. Kanaafuu jabaadhaa rabbi waliin sin haa milkeessuu isiniin jedha. Amma immoo as deebi'ee gara maahiyyee dubushbushee koo bareedduu koo simboo qabeettii koo maahiyyee sin jaalladha habiibti. Maashaallah baga rabbiin si fayyisee sin jedha maahitti. Wallaahi maahin egaa maashaallah dhukkubsachaa turte dhugaa dubbachuu fi
tonsil immoo maal jedhu qoonqoo kana keessa ijoollummaa koo hin qabaa jettee gizee natti ka'u akkasuma na rakkisaa jettee abbaa koo halkan ka'ee akkasitti na bira taa'ee bu'u abbaan koo jettee amma gaa maatii bira hin jirtu kan jirtu Finfinnee keessa. Ijoolleen gargariin qophaa wanta ciistuuf gara maatiitti adeebituu jechaa turanii wanta ishee dhukkubee fi baay'ee tokko ishee dhukkubee iji kunillee bobbokoke egaa qoonqoodha mitiiree qoonqoon keessi rakkisaadha. Cituu jennaan akkatti cituu hin qabu naan jedhanii jechaa turte citee keessaa haa ba'u jedhanii jennaan waan sodaatte haa ta'u waan isaa hin beeku. Alhamdulillah amma wal jettee deemtee akka kanaan bashannanaa jirti fayyitee jirti rabbiin bagasii fayyisee. Siin jedha obboleettii koo akiraa bareedduu koo rabbiin si haa fayyisu rabbiin afiyaa kee sitti kenne sirraan fudhatinii siin jedha akkasii maashaallah omaa miti asan si bukkee jira waan taatullee hin qabdu namni jechuun rabbiin nama godhus rabbuma rabbi biratti immoo ilma namaati abshirii siin jedha kamaa hitti koo bakka rabbi sin fayyisee fayyaa kee rabbiin dabalee si haa kennu siin jedha qaalii koo bareedduu koo akkasii ijoollee kana babbareeddii maashaallah dhugaa dubbachuu fi haati ishee kiristaana turte ofii ishee immoo maatii abbaa ishee musliima maashaallah isheen kara abbaa ishee irra qabatte maashaallah diinii ishee irra jirti wallahi baay'ee tokko namatti tolti miskiina wayiitiin jittiini akkasiin asanillee bukkee jira asanatillee gara nikaatti galisiin jedha akkuma toofiq gara nikaatti deemi dhugaa fi yoo jaallattee jiraatte gara nikaa akkasumaltiin mubeetii yaadattoote haati otoo nikaaniidhiin akkamiin durba namaa wajjiniin dhaabatta jettee guyyaa tokko tumtee dhugaa rabbii dhugaa dubbachuuf jechuudha. Muhee ani anatu otoo namni kan hidhatin dubartii bira akkamiin dhaabbatta lammaffaa ittiin deebu jedhiitti jettee tumte qanii tokko qaldiima keessa jechuudha. Qaldiidha garuu mareebde dhugaa qaldiima kana keessa jechuudha. Maaliif namni diinii isaa jaallatu akkasii jechuudha. Dubartiin nikaa godhataniiti malee too nikaa godhatiin biran dhaabbatanii ani isheen jettee reebde jechuudha. Kanaafuu asanatillee akkasitti hin ta'uu seera hin cabsiinaa. Gara nikaatti otoo galtanii bareedaadha isiniin jennaga amma jarjech beenne nama gorsina otoo hin ta'in akkuma amma dhageessudha isinirra beennillee otoo hin ta'in jechuudha. Kanaaf waan namatti tolan namatti gammachiisu otoo gara nikaatti galtanii bareedaadha akkasumaan qarmatti wal qaqqabanii maal jechuun kun otoo hafee isiniin jedha. Kanarra rabbiin bagasi fayyise maahiyyee jabaadhu abshirii cimtuu koo fayyaa kee rabbiin dabalee si haa kennu si kennee sirraa fudhatiin siin jedha. Akkasigaa ijoollee kana isiniif fide ijoollee babbareedduu kana ijoolleen kun egaa yeroo dhagaa maaltu nu gaafataa jedhan yaa saatii kana egaa maal ta'ee nu jedhu hin jiru kan nu gaafatu hin jiru jedhani egaa rabbiin hunda keessanuu sina haa bareechuu duubaaf fuuldura keessan siniin jennaa wallaahi baay'ee tokko namatti toltu jajjabaadhaa akkasumaanii siniin jedha. Toofiq immoo booda irratti suufiitiin sabpiraayisii mamaa inni pirinkii irratti hojjete nyaanni hin mi'aawu jechaa jira. Dura maashaallah hin mi'aawu wallaahi jedhee ka'ee booda irra immoo takka ishee ittiin gochuuf takka ishee maraachuu fakkaata. Isumatu hojjetee jedhee cam godhee hin mi'aawu kan inni jedhu jechuudha. Maa fuula cama adda addaa jetti suufiin immoo. Akkasii suufii innillee suufiin bakka lama asiin jedhin egaa saaqees haadha manaa kootii rakkina biran ture siin jechaa jira yaa suufii kanaafuu atillee bakka tokko dhaabbadhu siin jedha obboleettii koo kabajamtu ofin xiqqeessina bakkuma deemtanitti of kabajaatii akka ilmi namaa siin kabaju godhaa siin jedha. Maaliif yeroo tokko gaarii wajjinne seenee waan badaa hojjannaa jechuudha. Nu biratti gaarii fakkaata garuu nama biratti immoo gaarii miti. Kanaafiyyuu atillee bakka tokko dhaabbadhu. Kana birattillee
kana biratti ta'e hin fakkaatin. Amma engadda saaq hababaa sii kenne homa sii kenne waan baay'ee haasa'aa jira jechuudha. Isarraallee taqabbaltaa jechuudha. Toofiqirraallee akkasuma taqabbaltaa jechuudha. Kanaafuu suufii koo badaadha waan akkasii bareedduu koo qanaa jedhiitee dubartii cimtuu akka taate hin beekaa. Garuu immoo abbuma arge yoo nama waame bakkuma namichi sun nama waametti dhowwaatama yeroo hunda jechuudha. Kanaafuu of kabajaatiin namni illee kabajaa akkasinitti boru godha. Of kabajaa waan of kabajuudha siniin jedha. Baga jiraattanii naa jiraadhaa umurii naa dheeradhaa siniin jedha hunda keessanuu galatooma.